kuraati Oromoo walii galee afaan tokko dubbate afaan tokko wal gargaare wal jabeesse jedhe biyyi keenya iyyuu warqeedha. Isa nuti biyya Ormaatti duunu miti. Si galee har'a immoo ani immoo waa hedduu hojjetaa ture. Uummata kana amma hin danda'u. San nagaa ta'a komitii dubbisuun beeku jettuun abbootiin amantaa keessaa abbootiin amantaa musliimaas nageenya buusaa haati siinqees gadi baati nageenya buusaa Oromoon nageenya bu'u. Jibbaadhii isaa minamee dubbadha kullee dhaggeessisaa bitaa akka nama dhaawaa himuti. Namni jala taa'ee dhaggeeffataa ooleetuma asiin baasee asiin kenna gabateeruma dhaqaarraatti gabateeruma bishaanitti dhaqaniituma irraa ganna godhasi galee dhaqaarumatti himuudha. Maaliif yoo asitti mani dhaqaatti bishaan namaa dhaqaatti bishaan namu akkasuma uummanni keenya. Si galee gabateeratti yoo bishaan gabateeratti hin galaa hin galu irra dhangalaa. Ati laali ati wanni gootu jechuudha. Kanaaftaanti. Kan namni si xiqqeessullee ilaalanii kan namni waa siin jedhullee ilaalanii kan namni waa si dubbatu. Qofa jabaadhu hojii namaa walitti hin bu'inii namaa walitti hin qaaqinii dalagaa kan ta'e qofa dalagadhu. Yeroo ammaa yoo dalagatte qofa kan kabajatu yoo ifaa jette qofa yoo hojjetatte qofa kan kabajatu kan nama biratti kabajaa argattu yoo hojjetatte qofa sii galee namni yoo hin dalagatin maamanoo arbaate wanti itti dhagabatti hima. Afaan kee dammaansi qabe dhage yoo hin dalagatin jaartii ta'e bira kabajaan argattu, obboleessa kee bira kabajaan argattu, haadha ta'e bira kabajaan argattu, abbaa kee bira kabajaan argattu, hiriyyaa kee bira kabajaan argattu yoo hin dalagatin. Si galee sa'aatii takkitti sa'aatii sadi laal sa'aa sadi taa'uu irra sa'aatii takka birrii takka jijjiiruu si wayyi sa'aa sadi taa'uu si galee sa'aa sadi taa'uu irra jechuudha. Ammallee yeroo hunda namaa waliin dhabin hankanuun si gorsa ishii. Faate koo dhagee balutti wanti si beeku oduu natti naafani shamarran kana jalaatti bataam itti nama haaraa waan dalagu miti akkuma obboleetti koo itti maddaa shamarra babbareedduu jirti galee ustaaziinis mubaarik musammaa ustaaz Hamzaa Shimis na jalaa baasanii jaalata bobbootan guyyaa meeqa jechuudha shamarra hedduu na jalaa yaasan garuu an jara kana fuudhee yeroo jala argataan ture deemaan ture garuu ani halaalaan fuudhee yeroo maallaqan nabe mammanni waliin soo akka lubbuutti na yaada akka obboleessa turutti sababii an keenaan cite sababii an keenaan naannoodhe waan marabbisitti sababii an kee attamitti haadha baatee rasame namee lollee gadi beeksisi mana lollee naan jechuudha. Naan citee taphara naannoodha. Garuu silkii kana laata naa bitala silkii kana birrii naan naan jechuudha gaafa yasmiin jimmaa mani si eebbifoo birrii naa kenni naan nagee bitadhe. Garuu immoo ati wallaahi atiin kun haadhafaati sichi miliyoona 2 miliyoona 3 taata beekamtii illee kan gatta fooqii namaa eebbisuu ta'e akka yoo Itoophiyaa galtalle jechuudha suuqii namaa guddaa mana suuqaa mana haakima beeksisuudhaa waa amanta keessatti naalta. Ati akka mangisitti waan Assalamu alaikum Ahmad. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Arafaate Oh. jirta. Jira alhamdulillah. Akkami. Ahmad nama kana booda hojii keessaan bahu du'aa isaadhaan achi. Agee baddaa Arafaate. Du'aa isaadhaan eeguun malee fayyaa isaati. Laala. Maaliif biyya baaftanii gurgurattan? Hin gurguranne mucaa maali beektaa? Leevii galee. Leevii galeeti inni tuuf hin beekin naqee achi ga'e malee karaan fagoodha. Garuu immoo dhagaya maddeen wallaahi achi fayyaan kee dhufuura du'aan kee dhufuu kabaja qaba gattaa. Wal aadamaa ta'e miti kadhume aadamaa ta'e mubaarik musammaa of sodaate galee shamarran atuutti shamarran. Du'aan kan kee. Du'aan kan kee haa dhufu maaf hin jedha Ahmad gubata sirraa qabaa qoyi. Laa jechuun hojii bahee dhaga'uurraa Ahmadiin hojii keessatti du'eeti kabaja qaba. Wallaahi teenaa galmeeti akka Oromoota hojii keessatti du'e. Hojiitti jabaatee jedhamu. Garuu booddee jabinaan qaba alhamdulillah amma kunoo bareedduuti hojjetatee ka'ee kunoo liivii galee taphataara. Booddee halkan dhufee liivii galaara. Bakka bareedduuti. Aadafaata mootitti immoo wallaahi akkanitti jiru ana rabbii tokkicha beeka hojii ilmoon namaa dalagaa jiru garuu ani immoo sababii rakkina keessa dheengada ture sababii namni natti gammaduuf hojii kanatti cimee hojjetar sababii dheengada namni diinii natti gammade wallaahi shinti beeksisa galee miica shinti beeksisa galee miica jechuudha mana soddoma miica achi kee immoo shaqata makiinaa irraa buuse shaqata makiinaa fide irraa buuse mana tol galchee cinqameetu mana dalagaa gara seekan godhe kumaa dhibbaa burii bar birrii guddaa miti silaa birrii 2,000 ta'uu qaba diraama 2,000 ta'uu qaba ayidii kiyyaa beektaa. Of seenaa dalagaa dhiiga kennee maramee meedikaala seenee. Rakkoon qabu. Amma ijoolleen dhiiraatii wajjin dalagdu abashaan keenya jirti wajjin jirti.
Laa abashaan keenya mucaan tokko afaan Baangaaliin beeka, afaan Indiin beeka, afaan Ati hin bartak, hin bartaate. inni immoo mudiira ta'e nu biratti. Mudiira ta'ee mudiira kenname. Si wajjin naqee mudiira ta'e miti. Na wajjin naqee mudiira ta'e. Utuuti gurrata barmeetaa kana olii gadi aftee liibii irraa iyyituu inni mudiira ta'e bar. Laa biyyattii baratee dhufe inni. Ija maal? Baratee dhufe. Baratee dhufe inni. Yaa ta'u kira kibartii ma yaannan Birrii koo maal adafaa ta'e. dabalchiisuu fi darree akkas gootan. Birriin bareedaadha. Hojiin bareeda birrii gashin dabalchiisu. Laala birrii amma adafaa ta'e adduma dhaqee adduma birriin dabalamaa maa hojii nam tokko hojii kee ilaalee tsabaayii kee ilaalee inni mudiira kaalaa fi ta'e minni. Uffata kan uffata hojiitiin hin jira. Jechuun birriitti dabaluu fi qabdan ture bara. Namni haala taalaalee yoo haalli namaa bareedaa ta'e abbaan hojii namaa dabalata. Adafaa ta'e nuu 800 hojjetaa turre wallaahi. Kiraa manaan kafaladha adafaa isa qofaa miti bira. Kiraa manaan kafalama waamee qabeetta. Haa ta'u inni tuuni inni isaa rakkas. Kiraa manaa eessa kanfaltan? Nyaanni kan eenyu? Nyaanni kan keeti manni kan isaaniiti? Nyaanni kan isaaniitti mana kiraa manaan numa kafalata. Hai, akkas taanaa birrii 800 sii godhuu qaban. Laakumaan Kiraa manaa meeqa kaffaltaa maddeen? 300. Aadaa maal dalagaree 1,000 dalaga jechuudha jira. Maaga adafaatte kan maaliin godhasi manni beektaa lamaan cabban weerani yoo dalagadhee irra wayyaasi adafaatte tuufsisaa hojii rabbiin kadhata. Jaris immoo amala Biyya galatoome mangistii alafa nama lagee ilaaleetanii hojii kan ilaaleetan murii jirsi godhanaan jetti jiratti. Akka laatammaa rabbifa beekta biyya arabaa turte. Arabbifa sirriitti taatai mudiira ta'e gootu. Amma adabaatte wanti isin jedhu geemii koo naaf eskiisa adabaatte koo. Kuma sadi nagalchi hin qaxxaa. Kuma sadi nagalchi jabaadhu hin qaxxaa. Waan akka nama himmata keenya dha. Naqaxxa waliin taate baate. Waan qabdan darbaa meelaa darbee irratti waa kennaa. Yoo arabaatti maal kan taata beektaa ulaa taata lafa tana miicamma gamaatti ka'e. Yoo qaxaatiin. Laa hojii fixeera bara hojii xumuree hin taara bara. Hojii jaappiin nama ispoortii nama godhinaa nyaattu malee. Amma ijoollee waa taa'u godhaa waan qabdu nama darbaa mee namatti deemti adabaate namatti deemti. Koppiliin godhame sirriitti. Adabaate wallaahi rabbiin dunaaf akiraara si agalfachiisu duddubbaan kee fuulduraan kee rabbi sirraa ibsu wallaahi boota hidhattu hunda akka malee kaarraa mataa si haayiku wallaahi gaachana ta'e. Dubartii si laachuudha kaayirii si bidda si jannata seedani wallaahi rabbii sadarkaa guddaa si haqabu. Laa dhagge bartuu hima ati wallaahi rabbiin qabeenya fedhuma qabne qabeenya isa umar qottaa bikenna rabbi si kenna. Dunaaf akiraan rabbiin haala si agalfachiisu. Hajji umraatti rabbi si hafu utuun beekamin hajjitti maatii kan kee beeksisa kee hin gee hunda fuutee akka tajjii ajaa'iftee yeroo gabaabaa keessatti mana araa kiiloo finfinnee keessatti jedhu mana fooqii darajaa tokko ijaarratte bakka addunyaa kana wayyaatti akka mangistitti waamtu rabbi si haa godhu beekamtii illee qabda miidiyaa illee qabda dooftora rabbi si haa godhu wallaahi. اللهم ربنا Abbaa kiyya arguu hawween jira du'aayi naa godha gaayis hundi keessan faasanii kiyya arguun dheebodhee gaayis waggaa 13 ijaan hin argine. Kau ingat doa isi kau dah kasih. Ya Rabbi ya kata kata Pak dari tipu warga. Rabbi ni bo. Rabbi ni afia aku tu Rabbi sih pakai ni Rabbi ni bo. Yo saat nukubat. Abbaan kiyya baay'ee jaalladha gaayisan. Rabbi Akka haadhaatitti akka obboleessaatitti akka waa hunda ta'ee na guddise abbaan kiyya waa hunda ta'ee waa hunda ta'ee na guddise. Waa hunda anak ta'ee. bate kau lagi baru cuma nukubat. Abbaa kiyya malee. Kau doa isi kata ada anak bat. Nukubat kalbi, nukubat isni, nukubat ini. Bakka haadhaallee bakka abbaallee godhee na guddise. Abo Rabbi ni kama kalbi sa untuk Rabbi ni holan. Mereka ada mata lagi ni holan. Rabbi ni afia aku tu Rabbi ni musibah pakai ni. Akasuma ada bang ke harga kabate haji guna jate. Masjid aja mijarate. Sedekate ibadah bade. Dirat Rabbi si atas. Doktor engineer. Oromoo tana jalaan beenye osoo jaadattee waggaa haganatiin saayee don qoro. Osoo jaadattee waggaa haganatiin saa. Jaldeezii kun ka gisee osoo bira jiraatee iyyuu bishaan hin qinyeef kun osoo jaalattee haganatiin saa. Maal godhuu qabaree? Jadi aku mesti Rabbi yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Abbaa foqii, abbaa makiinaa, abbaa injiineerii si haa godhu wallahi. Aboo Rabbiin haasisa ilaalaa fashikoo dhagaatti buute Rabbi si fataa'isu, umuriin kee Rabbi si adeemsisu. Wallahi ati gannummaan hin deemtu. Saba hunda jalatti beekte, saba hunda jalatti akkuma kana. Rabbiin yeroo gabaabaa keessatti milkii biyya lamaan Rabbi si agarsiisu, umuriin kee Rabbi si adeemsisu. Egaa haadhaaf abbaan kee immoo yoo haadhaaf abbaan kee akiraa deemee jiran gaaddisa Rabbi jala Rabbi si badhaabu, umuriin kee Rabbi si adeemsisu. Aboo abbaa kee immoo kan dhukkubsataa dhukkuba qalbii isaa dhukkuba
jismii isaa kan inni dhukkubsate kan inni namatti himatu dhabee rabbi siif wallaan. Aboo amarii jabaatu kun rabbi siif alaafisu duddubbaa kan kee fuuldura kan kee rabbi sirraa ibsu xoobii dadoo kanallee makiinaa ofaa kun hojii hojjetaa rabbiin ibboo dalagaa bareedaa dalagaan ittiin milkaa'u dalagaan ittiin maatii isaa gargaaree hajjiitti fuudhee warra gaarii warra Maal saalii hojiin isaa memberii ta'a guys memberii ta'a. ya rabbi nu taa'is ya rabbi ya Allah Allahumma rabbana Isaa maal inni maal hojjeta? kaargoo hojjete kaargoo meeshaa Hundi keessatti memberii tana sendi godha. kaargoodha atti fooloo nama godhu Warra memberii naa taatan hunda fooloo isinii deebisa. Memberii ta'a faamilii naa taatan waan ta'eef gattu qaba memberii takka takka. biyyaa wala corbadanis warri shantaa biyyaa wala corbadanis wala godhaati godhaa kaargoo abees gatu dalasiisaanii makiinaa kamanaa qaba. Miskiina toofii dadoo kun leengadda mana suuqii na keessatti diraamaa 500 fuudhe mana jawaalaa keessee marsu gaana beeksise. Eegani bakkeetti argadhees yeroo inni birii dhabee buusan gaafa ni saamsaa naara sanii naannan gadi bee bu'u. Saamsaa isheen naara sanii gadi baanii galtee san gaa qottee galtee biyyatti galchina. Namaa dhiisi ati eebelu naan jedhe kana bayi keessaa amatti dhiisi waa'ee namaa rabbi dhiisi kasimii Hayya ya rabbitti kennee kana sagmatatte rabbiin wallaahi yani sana sana dheenimu waan itti niyyatti hunda rabbiin galmaasee haa qabu. Bakka itti niyyatti Rabbi hunda rasii kan falaa dhiisi kasimii ka beekaa simiidha hunda rabbi rasii kan fala waan ta'eef itti dhiisati. maa adabaate wanti jedhanii naan jedhanii jiru badin beekta miidiyaatti miidiyaa kanatti wanti jedhanii naan jedhanii jiru. Qoy sirba tokko banuu sirba tokko siimana qoy sirba taa'anii dhaggeeffata. Nama amannaa yoo wajjin hin